ዶክተር ናፊያድ እንሳልፈት ከነስ ጋፈቴ ጅራ ጭዳ ማለት ነው የቆለጥ ጥቅም ምንድነው? አየ ዶክተር ናፊያድ ጋፊ ጭማኑ ጋፈቴ ጅራም ሸመረን ተኮ ድርቡማ ማለት ለቹ ደንዴሲ ጋፊን ጋፈቹ በርባሩ ተኮ ና ጋፈቴ ነምኒ ጭማቶ ዶክተር ናፊያዲ ሮባዬ ወልቁነምቲ ሰላ ፖስት ጎተ እንፍቱ ናንጀ Yoya jolli qashtii akkam nageenyi keessan badhaadha maaruffaan jedhan bagara chaanaalii kana nagayaan dhuftan jecha har'aantanis gaa viidiyoota hedduutti bohaartan ittiin bashannantanis ni qabadhee dhiyaadheen jira. Viidiyoota Dooktar Naafiyaa dalage keessaa ittiin bohaartu ittiin bashannantu shaashambaa jettiin jettan jedhee yaadee qabadhee dhiyaadheen jira. Egaa gara viidiyootti tun darbiin dura warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayibii gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Laayikii dhibba afur laayikii dhibba afur gashina Abba jennekana afaanuma keenyaan katabne dubbifna viidiyoo keenya inni jalqabaa kan ta'u gaa Dooktar Naafiyaad Harargee guutuurra deemii gaaffii ajaa'iba gaafachaa ture. Yoguu ulfaa dhiirriif dhalaa walitti daamuun abbaa manaa wajjin walqunnamtii saalaa gochuun ija daa'immanii qulqulleessaa jedhama. Dhugaadha kun? Dhugaa. Beetayo yalata abbaan manaa tokko haati manaa tokko yommuu ol fuudhanii yogguu haati manaa ol fooftu abbaan manaa fi haati manaa yogguu walitti daaman yookiin walqunnamtii saalaa go'anii ija mucaa qulqulleessaa jedhama. Kun dhugaadha? Dhugaadha. Ni jedhama. Jechaadha malee kun dhugaa irratti wantoonni hundaa iddoo hin taanee fi warra duraanii warra jaarsolii fi hayyoota gaafachaa jira. Dooktar Naafiyaad itti fufna. Qulqulleessaa garuu akkas jedhama. Ilmoo akka vitaaminaa itti gabbataa hojjamuudhaan. Akka vitaaminaa gabbisaa? Akkas jedhama. Ayyee Dooktar Naafiyaad gaaffii cimaanuu gaafatee jirama. Gaaffii barbaachisaa namni hedduullee fuudhee dhabaa jira waan akkasii. Shamarran tokko durbummaa malee dhalachuu dandeessi? Annu waan akkanaan hin beekne biyyaa tokko gin kanii yaadadhu. Gaafa kanii gaafadhe mee durbummaa ni qabdan jedhu. Naa gara ajoon inni qabatte. Kutaame waa gochuu hin danda'u tiktakarraa ni argadheeni guutummaa naaf fakkaatee ture. Gaaffii isaa siin garuu koomentii gubbaarra naa deebisaa isiniin jedha. Egaa taansinii immoo gaa yuunivarsiitii keessatti chaalenjii cimaa mucaa dabarse Dooktar Naafiyaadii dubbisee jira. Maal jedhe? Mucaa hiriyaa koo tokkotu yuunivarsiitii Waldiyaa Sagee maqaan isaa Caalaa jedhama. Ijoolleen jalqaba dhufan hundumtuu fireeshimmaarratti wal baruudhaaf gaaffii gaafataa turanii. Maqaan keenya eenyudha jedhamaa ture. Kaan tokko Andargaachoo jedhama jedhee inni tokko immoo Difaabbaachoo jedhama jedhee. Lachanuu ijoollee biyya Waldiyaati jechaadha. Inni itti aanu Caalaadha. Dubarratti mucaan bita sagalee gaa yuunivarsiitichas beektu. Eenyu maqaan kee atoo jennaan ani Caalabbaachoo jedhama. Caalabbaachoo jedhama jedhe. Caalabbaachoo. Garuu koomedii ofii keetii yaasoftii ofii keetii kolfuun hin cimu. Dooktar Naafiyaad itti fufeera. Amma immoo waa'ee kittaannaa dubartootaa haasofaa. Kittaannaa kanallee asuma irraan dhagee dhugaa rabbiyaanii nu bukkeetti xaaramu. Kanaaf fakkaata nu bukkeetti xaaramu jedhama. Kittaannaa dubartootaa waa'ee kittaannaa dubartootaa gaafataa jira. Kittaannaa dubartootaa? Sumaa godhan sun kaa tagaaba keenya dooleessanii qoreetti naqan. Jechuun dheeraa sun dooleessaniiti muranii gaafa heerumni sii gahe gurbaaruu galchan kaa. Gaafa keenya ammoo nu muraniiti nu dooleessanii qoree agamsaa lama nu naqan. Wabillahi karim gaafas duuba Harargee qashtii. Dooktar Naafiyaad viidiyoon xumurree itti fufna. Amma immoo Dooktar Naafiyaad sirbaan qabsaa'aa jira. yommutti sarbamu mirkisaa bakkooti antaa'een ilaalu anaaf qaama kootiin nu gaanfeera kooti nanfalmaa hinkennu laalabaako nanfalmaa hinkennu laalabaako antaa'een ilaalu hinkennu laalabaako ormi qe'een naalu hinkennu laalabaako falmadhu laalabaake ormi qe'een naalu falmadhu laalabaake
tokkoffaa gaaffiin tun Dr. Nafyad akkan ijumaan wal argi gaaffiin gaafachuu barbaadu tokko naa gaafatee namni cimaa tokko. Anaan kan dhibu Dr. Nafyad yeroo baay'ee walqunnamtii saalaa post godhan inni futu naan jedhu. Bro, akkamitti akka dhumne akkamitti dagagta karaa sana dhumne barumti keenya. Dr. Nafyad hin saalfatu. Kanas gaafatee jira. Cidhaan ማለት ቆለት ማለት ነው። የቆለት ጥቅም ምንድን ነው? ጥቅሙ ምንድን ነው? Itti fincaa'uuf jettee dhuguma itti fincaa'uuf gargaaraa cinaanni. Aniyyuu nan jedhe. ቆለት እንዴት ይችላል? Hayyee yeroo viidiyoon Dr. Nafyad irraa immoo kana jallannu mucittii xiqqoo kana natti toltee jirti ilaalame sin bohaarsiti. Laate, bali bim balam balate, kisaba iti wiki kaje. Baay'ee namatti tolu dhugaa rabbii. Dhumarratti immoo gara Dr. Nafyad yeroo deebinu obboleewwan isaa wajjin ta'ee haata isaanii egaa pirankii gochuu jiru walii na ilaalu. Hello, akkam jirtu? Har'a akkuma argitanii obboloota koo wajjin jira. Meega sagantaa isin bohaarsinii dhiyeessina. Maazariitti dawwallaa maazarii piraank goona jechuudha. Akkam jirtu? Egaa akkuma beekamu ani abbaa cabsaadhaa maatiidhaaf hangafaadhaa kan taantee dhalattee dammaramteetti kan ishee taantee dhalatte yeroo jedhamti achi Commander George getu. Isheen kun boy isheen kun waggaa meeqa na bira jiraatte? Ay, ilaali. Kan jiraachisaa jiru anadha. Harargee jirra jechuudha hunda keenya. Maal faamiliin wallaggaadha kan isaan jiranii. Kanan beeku garuu warri beektan koomanti gubbaarras na barreessaa. Eessa jiraata? Finfinnee moo Harargeen jira jechaa jira garuu natti himaamii isin Finfinnee jiraata? Maazari faazari akkuma biitira. Maazariitti bilbila. Fataa sin gooteer. Bani kan. Baajaa wa silkii kun Ameerikaa lanaa dhufu. Silkii gara silkii. Kamiin dawwalama? Jora. Ite arawaat. Sagada. Akka taayish. Maazariitti bilbilaa jirra. Noordofa fataa jedhan hojjetu. Silkii ishee hojjetu. Dhaggeeffadha. Loqoda arginaa subsiimna. Adda warqinash namarraa gammachuu. Abeet. Nagaa akkam? Nagaa. Jirta? Ni jirta. Badda kaamaal? Fayyaa. Uma jirtaami? Uma jirtaami? Ni jira gurba. Wallahi baay'ee nama qannaas beektaa faamilii hojii reakshinii akkasii kominikeeshinii akkasii yoo qabaattan baay'ee namatti tola. Egaa lixa Oromiyaa waan hin rafne boyonaayi? Irratti goda miidhee goda mana tokko dhageenii allaa hundiinee mana miidhiteen immoo mana godaa miidhatti. Jaarsa rafistee? Maarree. Akkamidha jigiin kee? Jaalala fiqirii duraatti deebitan miti. Lakki gurbaadhani. Siini. Allolli shimmaayee si jira tokkichi kee. Naan qabantuu dafaasaa kee. Naan qabantuu ture maal qoqqise malee. Harka keetti jee. Jirta mini maayi.
Jira no. Akkami maaziriyaa sofsiisaa jirra. Siiniif akkamidhaan Fuudhuuf hin jira. Kaaburaan dhaggeeffatu. Maattan? Ani jaarsi keessa dhaqee. Irra baata. Atoo maal hojjettan raftu? Hojii hojjetta. Halkanii baran bokko. Yoo harkan ta'ee ko'eensaaf. Siiniif adoo waan tokko sitti majedheeni. Beekta dheengaddaa si bilbiluuf tureeni. Yeroo darbe si bilbiluuf kennise beekta. Maaliif ibboo? Intala tokko jaalladheen ture. Ulfa ji'a jaati. Maal gurbaa? Jaalala ka. Maal abbaa koyu? Gosa garbunjii dhiyoon kaa? Maazari qashtii. Maal rakkuma Baay'ee namatti tolta hirmiinsa dhugaa rabbii. qaba ariifiidhaan na deeftee deessi yoo maal. Maal gosa dura? Mucaa barbaadda miti. Lafti abbaa koo. Kanuma kee barbaada noo? An kee barbaada. Amma akkamidha fiqirii duraatti deebitanii jaarsa kee wajjin. Maqaa Yesuusi. Ana bilbileen giifti maal taate? Baadagee. Siiniif Baadagee. Emmaayee. Akkamidhaan nan fuudhadheenii haala ishee bullaale itti galuu laata tidaarii kanatti. Ittiin galli. Maaliif? Arraba iddeemuun beeksisa. Maal nama mala koodha maal cimnaan nan gadhiisa. maal nyaachisaa jira ofii. Dhugaa rabbii hedduu akka isaan isin bashannansiisan abdii guddaan qaba. Viidiyoo tana har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru kana fakkaatu ta'anii warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan gaa laayik gochaa ba'a. Warri silallee laayikiin goone amma laayik gochaa ba'a. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayibii immoo gochuu akka hin irraanfanne sheerillee godhaatii Oromoota mara bukkee akka hin ga'u na gargaaraa isiniin jedha. Abba jennee kana afaanuma keenyaan katabnee dubbifna.